Wareega moggoon qabne kaffaltan lafeef dhiigaa akkam jirtan arsiikoo orteen leenjisoo diigaa arsii faajjii gootummaa warra xiiqiif dhalattan harka kennachuu diddaaf harka dhabuu filattan leenjisoo diigam elaa dhiirri kun dhiira dachiin arsii biqilchitee oromoof gumaachitee goota dirree waraana kanneen akka doddotaa albaasoo haroo amaamotaa fi laga qaxalatti nafxanyoota irraa dhukkee kaasee dhiira Minilikii hattuu farda oromoo hattuu farda siidaa dabalee farda harka ajjeesee miila qullaa fiiksisee leenjisoo diigaa korommiiwwan arsii seenaa qabsoo diddaa gabrummaa sirna gita bittaa nafxanyaa irratti gaggeessan keessaa qabsoon gooticha leenjisoo diigaatiin gaggeeffame hunduu kan injifannoodhaan goolabame ture. Bara 1882 irraa hanga bara 1885tti waraana gurguddaa kan gaafa injifannoo doddotaa albaasoo dibbee haroo amaamotaa fi laga qaxalaatti latti gaafa sanaa hanga har'aatti seenaa dhalootaaf dabarsaa jirti. Gaafa marsaa shanaffaa irratti waraanni Minilik gara arsii dhufuun leenjisoon diigaa waraana oromootaa hoogganuun Minilikiin hanga farda harka ajjeesee miila qullaatti kaachisu gooticha qaqqabee turedha. Yeroo kana leenjisoon Minilik farda isaa yaabbatee baqataa jiraachuu isaa mil'atee argee achumaan farda isaa yaabbatee Minilikiin qabuudhaaf faana kaate. Minilik osoo of duuba mil'ataa gulufuu naannoo laga Awaash bira yeroo ga'u fardi isaa dadhabee harkifatee jidduma kanatti leenjisoon guluffii irraa ka'ee yeroo farda Minilikitti dhiyaatu eeboo isaa baafatee farda waraanee Minilik irraa lafatti kuffise. Dibbee fardarraa qabuu fi kofiyyaa lola mataarraa qabu achitti harcaase. Minilik baqatee leenjisoon achittis jalaa hin hafne hanga naannoo Moojoo duukaa fiigee sana booda Minilik miliqnaan biraa deebi'ee gale. Gaafa waraanni Minilik olii gadi tamsa'ee gaaraa fi qilee keessatti nammu leenjisoon diigaa akkas jedhee geerara ture. Siigalaasee diina garaa buusee diina lagaa yaasee allaattii dheebuu baasee jedhee geerara ture. Sirna diddaa gabrummaa irratti gooticha aarsaa guddaa kaffalee leenjisoon diigaa onni arsiiwwan kumaatamaa fi oromoota miiliyoonorotaa keessa jiraata. Inni duus seenaan isaa bara baraan jiraata. Viidiyoo kana koppiliinkii sheerri poost gochuudhaan nama hunda bira akka ga'u taasisaa lafa nagaanaaf jiraadha.